warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kutub akkam jirtu ayyaa keessanii hannagaa kudha galee darbii bakka jiraatanii akkasumas warroonni haaraa taatan yookaan immoo sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaasanii jechuun barbaada. Warroonni sabiskiraayib gootanii na jajjabeessaa jirtan immoo galatooma. Anaa miti kan jajjabeessitan, anaa miti kan isin viidiyoo daawwattani. Ani viidiyoo qofa asirratti hojjedhaa malee haadha hiyyeessaa namoota rakkatan namoota dadhabaadha kan isin daawwachaa jirtanii jechuudha. Boodarras inshaallah gaafa inni seera yuutuubii guute namoota asirratti isin affeeraa jechuudha. Namoota isin barbaadanii akkasumas namoota gargaaru hundumaa viidiyoo waraabaa ergaa jenneeni asirratti hojjennaa jechuudha. Namoonni tokko tokko haraamaa jechaa jirtu. Haraama ta'e haraama miti beenne Sheek Riyaadiin nan gaafadhe jechuudha. Baabaa Sheek Riyaadiin beektu mitire namoonni wallaaltanii jirtanii isaan gaafadhe sagalee qabee fi waan isaan jedhanii sagalee isaanii immoo fidii asirratti isiniif gadhiisaa jechuudha. Rakkoon qabunni kuni ni ilaalla walumaan jechuudha. Sayidoon maaf bade Sayiduu barbaade dhabe bar kaleessa bakkee keessa barbaadaa oolee otuun bakkee keessa biyyeen na nyaatte maaltu balbaanatti banee afaan balbanaa taa'ee viidiyoo waraabaa jira. Wallahi nama natti dhufee dhokatanii na laalaa jiru. Maaltu balbana kana bane? Jaartiin sagalee kudha geessimeeffachaa qeen gaddeeffadha. Sobee akka waan qilleensi akka waan billi qilleensi balbana cufeettiin balbana darbadde gaa godhee cufee dhufe dhugaa rabbii beekaan cufee akkasitti sagalee akkanitti silkii haasa'uun qabu dhugaa rabbii. Akkanitti silkii haasa'uun qabu akkatti viidiyoo waraabadhu lenna rakkadhaa. Jaartiin daqiiqaatti na waamte sagalee koo yoo dhageesse iyyite na waamte dhugaa rabbii mukayyifii dhaabbate na waamte mukayyifii dhaabbateetu duraan mukayyifatu tursa booko nan dhageessu waan hin haasa'ullee waan hin jedhullee hin beektu amma mukayyifiin dhaabbanneere sokossaa dhageessi warbii. Ani mana jaartiin dalagaa na guddeetti dhugaa rabbii na guddeetti ilmanatti iyyiti yoon daqiiqaa tokko haasa'e anuu naasa'u bar viidiyoo waraaba malee silkii nama wajjin hin haasa'u. Waasaappiidhaa yeroo tokko tokko sagalee qabaa yeroo tokko tokko barreeffama barreesse malee immoo minaa naasa'u dhugaa rabbii. Amma isheen yoo sagalee koo dhageesse na waamti. Kanaaf ra'anii yoo rakkadheen viidiyoo waraabaa isin immoo haraama naan jettanii abalee kiyya na cabsitu dhugaa rabbii. Ani waan hin taane isiniif hin fiduu. Waan sobaa isiniif fidu mata duree sobaa isiniif hin barreessu jechuudha. Waanuma viidiyocha keessatti haasa'u isiniif fidaa jechuudha. Ani kan inni irraa hojjedhu akkuma beektanii bakka dhugaan jirtu naabbadhaa Sayidoodha, Wabiidha, Ayyuudha, Sumayyaadha kan hin fidu. Darbee immoo eenyu fidaa Iyyaasuu yoo inni fide malee sanuu footoo isaanii fidaa jechuudha. Footoo isaanii kana fidee kan inni irraa haasa'uuf iyyuu waan inni isaan irraa dubbadhuuf waan inni isaan irraa haasa'uufanii footoo isaanii fayyadamee fida malee viidiyoo isaanii yoo hin fidu maafi yuutuubiin seera qabaa utuu immoo niin ta'in immoo viidiyoo namaa fidee asirra gadhiisu danda'amu. Silaa kutee daqiiqaa 16 sekoondii 16 yuutuubiin hin ayyamaa. Yoom simbiloo footoo isaanii fidee immoo namni immoo footoo isaanii malee namaan deemu beektanii maal haasaa jirti maal dubbachaa jirti jedhee namni namaa dhufaa kanumaafi malee footoo namaa fiduun barbaadu. Ammatuun footoo isaanii fidee waa'ee isaanii dubbadhu yookaan waa'ee isaanii irraa haasa'u bakka dhugaan jirtu ani Sumayyaadhaa fi Wabiirra gora isaanirraan dubbadhu ta'e yuutuubiin iyyuu nadhiisu jechuumaa fi fakkeenyaa fi Sa'idoon yuutuubii irratti beekamtii qaba. Yuutuubiin abbaa yuutuubii hin beeka dirqama footoo Sa'idoo fidee waa'ee Sa'idoo irraa haasa'uun qabaa jechuudha. Malee simbiloo footoo Sa'idoo fayyadame maqaa Sa'idoo sin dha'u mata duree Sa'idoo sin barreeffadhu hin dubbadhu taanaan yuutuubiin gagam nama qabataa jechuudha. Adabbii guddaadha iyyuu kun. Suuraa nama beekamtii qabu fiddee yuutuubii irratti yoo fayyadamte waa'ee isaatu irraan dubbate yookaan isa faarsuu yookaan loluu waa tokko lola hin ayyamu. Yuutuubiin lola hin ayyamu. Girrigirriin fedhu daa'imallee hin fedhu. Waa baay'ee jira seera yuutuubii warri baratan hin beektu ka barannee jira waan ta'eef beektu jechuudha. Kanaaf haraama naan hin jedhina. Wallaahi bakka viidiyoo dalagu haraama naan hin jedhina. Otuu jennu jechuudha. Kanneen har'a dhufeef iyyuu Sayidoo irraa dubbachuu dhufe. Ijoollee baay'een Sayidoon deeggartuu ati Sayidoo irraan gortuu jedhan. Sayidoon utuu inni waan gaarii hojjete ani irra gora. Sayidoon utuu inni waan na gammachiisu yookaan immoo waan na gammachiisaa jiraate hojjete irraan gora nan deeggera. Amma eenyuun na gammachiisaa jira Wabiidhaa fi Sumayyaa.
Sumayyaan goota bar kanaafin irra gora bar haadha ilmaaniiti. Haadha ilmaanii dhiisee isa bakka keessa deemee shamara fuudhu kaleessoo shamara naa fidaachaa oole bar. Maal jedhe Sayidoon kaleessa? Shamara naa fidaa ani biyya Chaayinaa deemee raammoo nyaadhee shamara na feesisaa jedhe shamarru baqadhaa Sayidoo irraa gora isin balleessee biyyaa ba'uu fela Sumayyaan waa malee gadi hin dhiifne bar dadhabde bar dadhabamaa ta'e naan gadhiifte na fakkaata. Rakkin danda'amu namni gabaabaan kun hin danda'amu dhani. Sayidoon namni gabaabaan kun ayilanyaa dhani waa malee miti kanii Sumayyaa dhiisee hojii fiigee fiigwachuudha. Isin waa malee afaan qabatteen teenye cimaa dheedha dibara. Kanaafuu rakki bakoo irraa baqadhaa ijoollee ishee bara biyya jirta ilaa sin balleesse biyyaa ba'a. Sin balleesse biyyaan baaneen keessaan qabu. Keessaan qabu kanaaf maarree akkamittiin Sayidoo deeggarare. Kana ka innoo kunoo kana haasa'a innoo waan negatiivii haasa'a. Wabiina waan gaarii haasa'a Sumayyaan waan gaarii haasa'utti mee akkamitti Sayidoo deeggaruu danda'an? Akkamitti deeggara? Akkuma meeddu hordoftoonni Abrishiif Ruutaan beektu mitire. Anu Abrishiif Ruutaan guddadha yuutuuba tokko. Abbo Rabbi isaan eebbisi ijoollee sana baay'een jaaladha ijoollee sana Ruutaaf Abrishii hedduun jaaladha maaliif namoota hundaatu footoo isaa viidiyoo isaa muree fidee irraa hojjeta namoota hedduutu Ruutaaf Abrishiin guddatee jechuudha dhugaa Rabbii. Kanaaf nuti immoo Sayidoo qabannee guddanna ka Sayidoodhaaf wabii Sumayyaa kana qaqqabannee guddanna ka nus ijoolleen Oromoo keenya nu guddisaa dhugaa Rabbii akkatti gammade dhugaa. Sayidoo argachuutti nan gammade barreessanii na aarsa malee xiqqoo na aarsa malee Sayidoo argachuu kottu ayyuu nan fuudha jedhee maal jechuun isaa yoo anaan na gammachiisee jira garuu na aarse xiqqoo. Kanaaf dubbadha kanaaf lola malee deeggaruu hin danda'amu malee hin deeggarulle jechuun har'as boorisii ani Sayidoon deeggaru. Otoo inni waan gaarii hojjete nan deeggara. Kanaaf hin deeggarre. Kanaaf warroonni deegganii maalidha jettanii maqaa isaatiin yuutuubii daldalattanii maqaa isaatiin yuutuubii hojjetattanii ani deeggareerraan hojjetadhu. Faallaa isaa deemeerraa hojjedha maaliif isatu faallaa deemaa rakka. Otoo inni waan gaarii hojjete ayilee waan gaarii yaadaaf. Akkuma Sumayyaaf waan gaarii yaadu akkuma wabiif waan gaarii yaadu isaatu waan gaarii haasa'a tuusaaf waan gaarii haasa'anii nan deeggiraa jechuudha. Isin maa akkana taate amma bar rakkoo keessa galee jira bar Sayidoon nu bannesin bar ayyuu jiwwal dhabeedhan ayyuu jiwwal lole jedhani warqeen hin baddeen oolaan hin baddeen amma zargiin sanbata ture miti ijoo har'i sanbata guddaa miti har'i sanbata guddaa bar zargiin har'a akkam ta'e. Balaan buute kaleessa bar mana nyaataa taa'e viidiyoo waraaba. Akkam ta'e Sayidoon obbaa kooti. Ijoo waatti fuudhabee laata nan badee. Rakkatee immoo warqeen baddee oolaanis baddee jenne na nyaatuun kassaree laata. Guyyaa na nyaate haa fuudhu kaayetu Sumayyaan ayyamte rakkoon qabu. Utuu Sumayyaan ayyamte ani dubbadhu dhugaa Rabbii. Guyyoon kasaaree natti fakkaata na nyaatu haadhusa. Garaa na nyaate immoo dhugaa Rabbii. Haa fuudhu minne shari'aan hafuura jajee. Sumayyaatuun iyyamsiisin maa fuudheen jedhe malee haa fuudhu rakkoon qabu. Mbade bara na nyaatu haadhusa dhugaan dhabame. Mbade bara yuutuubii Adaamarraan badee yuutuubii Amaariffaarraan badee. Kan Jamiilaarraa kaleessa viidiyoo tokko waraabee gaddisi yoonoo isa viidiyoo kanaan duraa yoona Keroomii keessaa qaba gaddisi malee waraabne bara. Viidiyoonni kaleessa waraabee gaddise viidiyoo kanaan duraaniiti viidiyoo kaleessaa miti. Nefachaa wabiin gaafadha. Sagalee qabee fi wabii gaafadha malee maal rakkatee badee laata. Dhugaa badee jiran jiru. Barbaaduun qabaachuudhaan maka'ee deeme. Dhugaa barbaaduun qaba lala. Itti jiguun qabu kaayitu Sumayyaanii wanni taate nudhuma qabu dhugaa sadhaadhaan mandeggiraayyuu beektanii. Amma garaan na gubatee deeme naqee barbaada Sayidoo. Ooya Sayidoo eessa jirta? Sayidoo eessuma jirta? Waraabessuma maaliif si nyaate dhugaa Rabbii? Mee namti si nyaate iyyuusuu eessa jirta? Badde barbiidoonni kaleessa gaddise kanaan dura waraabamee Keroomii keessa turedha. Ay deemee barbaaduun qaba dhugaa. Maal rakkatii badee? Jiru barbiidoo gadhiisaan jiru har'a bara silaa zargiidha bara. Indee deemee barbaaduun qaba qalliin akkasiin jiru. Lola. Wabiyyoon lolee laata lan du'e. Lole moo wabii suni
Wabiillee gaafadheen dhufee maaliif akka Sa'iidoon bade jechuudha hunda isaayyuu natti himee jira garuu isin sagalee asirraan baasanii naan jettan sagalee wabii maa waraabdee fiddee maa iccitii ol baaftan minaamin naan jettanii koomentii babarreessaa turtanii warroonni kaanii yoo fidi jettanii ani nan fidaa jechuudha. Akkasii wabiin immoo guyyaa kana lamman booda gaaffii isin gaafattanii koomishinii jalatti poostii isinii godheen ture gaaffii gaafadhaa jedhee isiniif deebisa xiqqoo biizii ta'e kanaaf ture. Malee sagalee qabee fi taasaa ture sagalee isaa yoo nasirra baase isin yuutuubii ittiin daldalataa yuutuubii kana taataa minaamin jettanii sagalee nama iccitii ol baaftettanii natti dheekkamtanii kanaaf jedhee baqa yaada keessan immoo guutuu qaba jedhee. Infinne yoo fidi jettan immoo koomentii naa barreessaa isiniin jechuun barbaada kabajamtootaa fi jaallatamtoota koo yoon balleesse dhiifama naa godha. Nama narrabsinaa nama arrabsuuni homa faayidaa tokko illee hin qabu yoon balleessiteetta kana goote jedhaati natti dubbadhaa malee nallolinaallee jechuudha waan isin godhi jettanii waan isiniif hin ta'aa ta'e isiniif hin fidaa jechuudha namoota ciccimaa akkasumas illee asirratti isinii affeeruuf hin jira jechuudha waan dhaggeeffataniif guddaa tokko galatooma.